Ni gali akkataatti namooti sasimatanii kan agarsiisudha. Mee hundumti keenya kaanee dhaabannee sagalee Waaqayyoo keessaa isuman sila dubbise lakkoofsa yartuun keessaa dubbisa dhaabannee hin dhageenya walii wajjiniin. Wangeela Maatewos keessaa ture kan dubbifanne Maatewos 21 lakkoofsa 1 jalqabee amma lakkoofsa 11 ture kan dhageenye. Amma garuu lakkoofsa 6 jalqabee duwwaane dubbisa. Kanarratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhanii harree sana ilmoo ishee wajjinii fidanii uffata isaanii irra buusanii Yesuus immoo irra taa'e. Tuuta sana keessa harki caalaan uffata isaanii karaarra afanii warri kaan immoo damee baala qabu mukaa irraati kukkutanii karaarra firfirsanii. Tuuta warri dura adeemanii fi warri duukaa bu'anii sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa ilma Daawiti inni maqaa Waaqayyo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Hoosaa'inaa olii ol Waaqa gubbaatti jedhanii. Yerusaalemitti yommuu inni galee mandarichi guutummaatti raafame. Namoonnis inni kun eenyu jedhanii. Tuuti isaa wajjin adeemus kuni raajicha Yesuus nama Naazreeti kutaa biyya Galiilaati jedhee deebise. Ameen. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa moo'ichi bara hundumaa kan keeti ulfinni bara hundumaa kan keeti galanni siif haa ta'u. Namooti yoo hubatanis hubachuudha yoo hubatanis ulfinni kee biyya lafaa keessa jira. Ulfinni kee naannoo keenyatti argama uumama keessaa mul'ata. Maqaan kee haa eebbifamu. Har'ammoo yaa Waaqayyo garaa keenyaaf yaada keenya keessumaa ija amantii keenyaan si ilaaluu si arguu akka dandeenyu akka ati nu gargaartuuf immoo Gooftaa si kadhanna. Isatti nu jaallatte fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qaraanioo fannoo irratti isa dhangalaaseetiin si kadhanna. Ameen. Ta'a. Ganamarraa mata dureen nuyi gabaabaatti walii wajjin ilaallu kutaa amma dubbise kanarratti kan hundeeffame ta'a. Isa Waaqayyo nuuf yaadetu caala kan jedhudha mata dureen irratti sagalee gabaabaa dhiyeessuu barbaada. Isa Waaqayyo nuu yaade, isa Waaqayyo nuu qopheesse isatu caala. Tarii nuyi waan baay'ee hawwuu hin dandeenya ta'a, waan baay'ee barbaadna ta'a, isa kan Waaqayyootu caala. Yeroo baay'ee rakkina qabna inni kan Waaqayyo isa kamii? Inni kan keenya ammoo isa kam jennee addaan baafachuun salphaa akka hin taane hin beekna. Sanbata guddaan kun hundumti keenya akka beennu waldooti kiristiyaanaa iddoo garaa garaa jiranii yeroo isaanitti ayyaana kana ayyaaneffataa jiranii akka ta'e beenna. Waldaa kiristiyaanaa hundumaa keessatti waldaa kiristiyaanaa keessumaa sagalee wangeelaa amantee fudhatte evangelicals or protestants warra jedhaman keessatti guyyaan irraan kun in yaadatamaa yookiis in ayyaaneffama. Guyyaan kun makaadha gammachuu guyyaa gammachuus fakkaata yeroo ilaalamu. Sababiin isaa moo'ichaan Yerusaalemitti galee baala bareedaa harkatti qabatanii baala meexxii harkatti qabatanii Hoosaa'inaa ilma Daawit jedhanii mootiidha jedhanii uffata isaanii lafa afanii baala lafarra bubuusanii yaa mootii ati irra darbii irra ejjedhu jedhanii ulfina isaa yeroo isaanitti ol kaasan ture. Baay'een isaanii gammadaniiru, baay'een isaanii amma yeroon kan keenya jedhaniiru. Tarii viidiyoo sana keessatti baay'ee akka gaariitti akkan barbaadetti mul'anne malee bartooti keessumaa kokkolfaa gammadaa adeemu. Dura bu'anii itti siqanii kokkolfaa adeemu gammadaa adeemu. Yeroon isaa yeroo ulfinaati. Yeroon isaa yeroo biyyi lafaa nama ilaalaa jiruudha. Yeroon isaa yeroo Yerusaalem dacha'ee nama ilaaluudha.
hawwiin isaan qaban fedhi isaan qabanis immoo mootii nuu ta'a geggeessaa nuu ta'a garbummaa jalaa hidhaa jalaa rakkina warri Roomaa nurraan ga'an jalaa nu baasa kan jedhu yaada isaanii keessa sababii tureefi baay'ee gammadaniiru. karaa kan biraa yoo ilaaltan celebreeshinii fakkaata gammachuu fakkaata guyyaa ayyaana itti ayyaaneffatanii waan baay'ee eeggatan fakkaata. karaa kan biraa garuu yoo ilaaltan kan inni nu yaadachiisu erga Yerusaalem keessa galee magaalaa sana erga galee booddee immoo Golgootaatti adeemuu isaa nu yaadachiisa. karaa isa gara fannootti adeemu sana nu agarsiisa. gara dhiphachuu gara waraanamuu gara du'uutti adeemuu isaa nu yaadachiisa. It was the same week kan isaan fannisan. jimaata isa dhufu kana warri irra haalleluuyaa hoosaa'inaa ilma daawit warri jedhanii fannisi barbaagannuu dhiisi Yesuus isa jedhamu kana garuu arguun barbaannu lammaffaa guyyaa isaanitti jedhaniira. After few days baay'een turre ilaalchi namaa amma akka inni dafee geeddaramu ilaaluu dandeessu. takka celebreetii godha takka ulfina kenna takka hin galateeffata yeroo murtaa gidduu darbatee gata. waaqayyo kana noonaa oolchu. kanaaf har'a yommuu ilaallu Golgootaas iyyaadhan fannoos iyyaadhan ulfina Kiristoos isannittiin Yerusaalem galee duwwaa yaadanne miti. eeyyee har'i guyyaa gammachuuti gidduu isaatti garuu jimaatatu dhufa guyyaa fannootu dhufa guyyaa qoramsaatu dhufa guyyaa waraanamuutu dhufa guyyaa fannifamuutu dhufa ittaanee isa booddee ammas deebi'ee gammachuutu dhufa gammachuu du'aa ka'uutu dhufa gammachuu mo'ichaatu dhufa. isa gidduu kan jiru garuu gaddatu jira boo'ichatu jira wawwaannaatu jira dhiphinatu jira peeyiniitu jira. jireenya Yesuus keessa kun jireenya kiristaanaa keessas jira. yeroon itti gammadan jira yeroon itti gaddan jira yeroon itti kolfan jira yeroon itti boo'an jira. jireenya kiristaanummaa keessa wal maka jireenya akkasiitu jira. namoota warri Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa turanii wanta ta'aa jiru akka gaariitti nu hubanne baay'ee isaaniif hin galle. waan ta'aa jiru kana maal jechuudha kuni maaltu geggeeffamaa jira eenyu namni kuni maaltu ta'uuf jira kan jedhu yaada garaagaraan ilaalcha garaagaraa qabu. waan isaan ilaalan baay'een isaanii gammachuu duwwaa ilaalan ulfina duwwaa ilaalan. sattiin Yesuus Yerusaalemiin gale kana booddee ulfinatu nuu dhufa gammachuutu nuu dhufa nagaatu nuu dhufa kan jedhu duwwaa ilaalanii waa'ee fannoo yaaduu hin barbaanne waa'ee dhiphinaa yaaduu hin barbaanne waa'ee waraanamuu yaaduu hin barbaanne. sababiin isaa namni foonii isa yaaduun yookiis itti jiraachuun fedha namaa miti. namni hin barbaadu eenyuun keenya iyyuu hin barbaanne. waa'ee jimaataa yaaduu hin barbaanne namooti kun mootii isa dhufe sana duwwa isaa wajjin ulfina argatanii isaa wajjin gammadanii diinoti isaanii dhidhiitamanii diinoti isaanii ajjeefamanii isaa wajjin bitaa mirga ta'anii ulfinni isaa biyya lafaa keessatti akka inni mul'atu ulfinni isaanii immoo isaa wajjin akka mul'atu duwwaa barbaadan. ilmi Waaqayyoo garuu akeeka addaa qaba. sabni bal'aanii kan inni barbaadu geddarama irra keessaa barbaada. external change kan inni barbaadu kana sabni duukaa dachaa jiru external change irra keessaan geddarama ta'u waa'ee mootii biyya bushu waa'ee isa Israa'eliin geggeessu charismatic leadership isa barbaadu. amma barri nuu dhufeera amma yeroon nuu deebi'eera. isa biyya lafaa keessatti yeroo ulfina argatan isa biyya lafaa keessatti yeroo mo'icha argatanii isa duwwaa iji isaanii ilaalaa ture isa duwwaa eegaa turan. kan isaanii eegaa turanii
warra isaan dhiphisurraa tarii akkanni bilisa isaan baasu yaadan. Kan namooti kun eega yoo ilaaltan wangeela Luqaas boqonnaa 24 keessa guyyaa du'aa ka'uu booddee maal akka isaan haasa'anii baay'een keenya beekna. Warri Emaa'usitti gadi bu'anii ayyaana du'aa ka'uu booddee akka isaan gaddanii, akka isaan yaaddanii, akka abdiin isaanii cite, akka waan isaan yaadan waan isaan hundumtu karaatti hafe isa dubbataa turan. Expectation isaanii hin guunne, waan isaan hawwan hin guunne, waan isaan barbaadan hin taane. Kanaafuu akkas jedhanii lakkoofsa 21 irraa yoo ilaaltan Luqaas 24. Nuyi garuu kan Israa'eliin furu isa jennee abdannee turre jedhan. Amma garuu abdiin hin jiru jedhan. Israa'eliin kan furu, kan bilisummaa nuuf fidu isa jennee yaannee turre. Nama gaarii, nama qajeelaa nu duraa ajjeesan. Hirraa jedhanii maal akka eeggataa turanii walitti himaa turan. Abdiin isaan duraa dhokatee ture. Abdiin isaan duraatii fagaatee ture. Gammachuun isaan duraa dhokatee ture. Yaaddoon isaan mo'atee sagalee abdii kutannaa walii isaaniitti dubbatani. Faarfannaa har'a faarfatame kutaa dubbisa keenyaa keessatti hundumti keenya dhageenyeerra. Hoosaa'inaa ilma Daawiti. Inni maqaa Waaqayyo Gooftaatiin nuuf galateeffamaadha. Hoosaa'inaa ilma Daawiti. Maal jechuudha Hoosaa'inaa jechuun afaan isaaniiti. Hoosaa'inaa save now, amma nu fayyisi. Hoosaa'inaa ayyaana Hoosaa'inaa jedhama beekama. Guyyaan irraa ayyaana Hoosaa'inaa faarfannaa isaanii. Hoosaa'inaa jechuun immoo rakkannee jirra, dhiphannee jirra, gaddeebinee jirra, amma nu oolchi. Rakkina kana keessa amma nu baasi. Save us now, not tomorrow, now. Amma nu oolchi, amma nu fayyisi. Kas jedhaa turan sabni bal'aan kana barbaadu ture. Inni isa duukaa faarfataa yaa'u hundumtuu fayyina isa amma isa isaaniitti mul'ataa jiru, isa jireenya isaanii keessatti argamaa jiru isa duwwaa ilaaluu turani. Save us now isa jedhu jireenya keessan keessaa qabdu. Amma kan jedhu, amma na oolchi, amma na fayyisi, kana keessaa na baasi, kana narra dabarsi waan jettan qabdu jireenya keessan keessa. Waan prioritiitti kennitan. Waan kun na raawwatee jennaan homaan kadhadhu Waaqayyo waan jettan qabdu. What is your save me now? Amma na oolchi. Hoosaa'inaa kan isin jettan maali? Hoosaa'inaa jireenya koo keessatti amma na oolchi, amma na fayyisi, amma na gargaari kan isin jettan maali? Isiniif Waaqa keessan duwwaatu beekan. Kutaan kun kan inni dhufe kakuu haaraa dhufe. Kakuu haaraa keessaa faarsaa Daawit 118 lakkoofsa 25 jalqabdanii amma 26 yoo dubbiftanii isa kana dubbata. Akkas jedha kutaan kun. Sabni kun isarraa fuudhee faarfataa ture. Hadaraa yaa Waaqayyo nu oolchi. Hadaraa yaa Waaqayyo wal nu qiqixxeessi. Akkas jedha Daawit. Hoosaa'inaa hadaraa yaa Waaqayyo nu oolchi. Hadaraa yaa Waaqayyo wal nu qiqixxeessi. Waan wal nu qiqixxaachuu dide jira. Waan wal isinii qiqixxaachuu didee isin danqaa isin jeeqaa jiru jira. Wal nu qiqixxeessi. Waan baay'eedha Waaqayyo fuulduratti kan boonyu, kan himannu, kan ofii keenya, kan mana keenya, kan saba keenya waan wal nu qiqixxaatin jiru baay'eetu jira. Sabni sun bara sanas kana kadhata ture. Yeroo inni kun dhufe garuu isa eegaa ture. Isa kanatu wal qixxeessa. Isa kanatu hundumaa tolcha. Rakkina keenya ammaa nurratti mul'ataa jiru kana keessaa isatu nu baasa. Rakkina foonii, rakkina amma ijaan argamu, rakkina harkaan qabamu, rakkina ija isaanii fuuldura jiru isa irratti fookasii godhanii turan.
ilmi waaqayyo rakkitti hiika miti guutummaa hiika guutummaa rakkinaa hiikuuf iddoon itti jalqabamu iddoo isaan itti yaadan miti faarfannaa kana fakkaatu dhuunfaattis wal duukaas hundumti keenya akka faarfataa jiru nan beeka hoosaa'inaa kan nuti jennu wal nu qixxeessi kan nuyi jennu nu oolchi kan nuyi jennu waan baay'eedha keessumaa kan saba keenyaa ilaalchise nu oolchi inni jedhu kun save us isa jedhuudha salvation jechuun afaan warra Ibrootaatiin warra Israa'eliitiin salvationiin bal'aadha salvationiin wanta tokko jalaa ooluu duwwaa miti waan lama jalaa ooluu duwwaa miti sanarraa kanarraa bilisa ba'uu duwwaa miti bal'aadha salvation guutummaadhuma jireenyi namaa bilisa ba'uuti waaqayyo karaa hundi jireenya namaa geggeessuu ilaala gammachuu namaa kennu nagaa namaa kennu boqonnaa namaa kennuuni salvationiidha akka isaan itti yaadan ooluudha isa waaqayyo nama oolchu nama gargaaruudha waaqayyotti kan jaallatamtanii obboloota daarii eegoon mi'a lolaa jabaa qabaachuun mi'a waraansaa gurguddaa qabaachuun nagaa guutuu biyya lafaatiif hin kennine nagaa keessa nagaa jireenya namaa keessa jiru mi'i gurguddaa jiraachuun namaa mirkaneessuu hin danda'u nagaa isa keessaa kan namaa mirkaneessu kan nama keessatti jabeessu Iyesuus Kiristoos duwwaadha nagaanni fidee dhufe Amerikaan mi'a gurguddaa qabaachuu isaatiin Awurooppaan mi'a gurguddaa qabaachuu isaatiin Kanaadaan mi'a gurguddaa qabaachuu isaatiin nagaa isa keessa isa namaaf ta'u isa dhuunfaatti namaa kennamu qabaachuu hin dandeenye nagaa inni keessa taankii irratti hin dhaabatu nagaa inni keessa supersonic jet irratti hin dhaabatu nagaan inni keessa Iyesuus Kiristoos isa kennu duwwaa irratti dhaabata mi'a lolaa baay'ee qabaachuu dandeessu biyya gurguddaa baay'eetti baqachuu dandeessu istil Kiristoosin hin qabda yoo taatan sodaanuma keessa jiraattu biyya kana keessattis maal deemaa akka jiru hin beekna namoota akka yaaddaan namoota akka sodaatanii lafa nagaa qabna jedhanitti torban darbe hin yaadattu Stookholm keessatti magaalaa Sweedinii keessatti konkolaataa namarra oofanii nama ajjeesuun akka danda'ame kun biyya baay'eetti ta'eera mi'a lolaa hin galfamu mi'a lolaa eerpoortiitti dabarsuu hin dandeenye amma immoo laaptaappii keessa maaloo keessanii hin gashitan kan jedhan biyya garaagaraa irratti himameera sanaan ittisuun hin yaalama ta'a garuu maal gootu konkolaataa ittiftu nama oofees bira darbu beektu nama mana keessan bira darbu beektu nama gabaa nama baay'ee karaarra deemu keessa konkolaataa oofee darbu beektu yoo barbaade ko isumatu mi'a lolaati namooti isa mi'a lolaa godhataa jiru nagaan inni keessaa yoo jiraate malee mi'a alaa dhoowwuudhaan daarii eeggachuudhaan nagaa guutuun hin jiraatu isuma nu bira jiru isuma nu bukkee naannoo konkolaataa isa guddaa kana nurra oofee baasuu danda'a waaqayyo nuuna oolchu waaqayyo isina oolchu bareen gaddaa namoota baay'ee dhageessanii iddoo garaagaraatti lafa isaanii nyaata dhaqanitti lafa isaan dhugaatii dhaqanitti lafa isaanii shaappii gochuu dhaqanitti konkolaataa irra oofanii nama fixu nagaan abbaa sana keessa jiraate malee nagaan hin dhufu waan isin bira jiru hundumtu mi'a lolaa ta'uu danda'a waaqayyo inni jiraataan garuu nagaa isa keessaa akka qabaannu barbaada inni keessa garaan keenya yaanni keenya yoo eegame nagaa guutuutu dhufa biyyi keenya fiizikaalii ilaallu mi'a lolaa garaagaraa loltuu baay'ee yoo eegame nagaa guutuun hin dhufu nagaan hin dhiba inni keessaa yoo geddarame garuu nagaa guutuu dhufa eternal change jechuudha kun namni tokko yoo geddarame hamaa hojjechuun barbaadu yoo ta'e namarratti hamaa dubbachuu hin barbaadu yoo ta'e nagaa guutuutu dhufe jechuudha
Paablikiin akka itti yaade, sabni bal'aan akka itti yaade yommuu Yerusaalemiin Yesuus Kiristoos bartootuma attamitti yaadan, warri isa duukaa bu'an, warri isatti siqan attamitti ilaalan, attamitti yaadan. Bartooti warri isatti dhiyaatan isaan wajjin turanii mataan isaanii isaan ofii isaanii iyyuu warra paabilikii warra saba bal'aa sanarraati ilaalcha addaa hin qabaatan turan, ilaalcha addaa hin qaban turan. Warri Yesuusitti siqan, warri isa beekan, yeroo inni dinqii garaa garaa hojjetu, yeroo inni barsiisu, warri dhaggeeffatan akkuma saba warra kaanii yaadu, akkuma saba sareefu arguu yaadu, akkuma saba macaafa qulqulluu hin beennee yaadanii iddoo baay'eetti ilaaluu dandeessu sagalee Waaqayyoo keessaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:6 yoo ilaaltanii yeroo walitti qabamanitti jedha ergamoonni, yeroo walitti qabamanitti ergani du'aa ka'ee booddee yaa Gooftaa jedhani, si'a kana Israa'elii fi mootummaa deebiftaafii yaa Gooftaa, si'a kana Israa'eliif mootummaa deebiftaafii amma yeroonsaa, amma mo'uun keenya, amma ulfina argachuun keenya. Ingiliffaa yeroon dubbisu baay'ee natti tole. Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Amma kanatti deebiftu jedhan. Isa duukaa bu'aa turan garuu isaanii hin galle. Dhaggeeffataa turan garuu isaanii hin galle. Waaqayyo kana nuna oolchu. Atuu dhaggeeffataa jiranii, atuu duukaa bu'aa jiranii homtuu namaa galuu dhiisuu jechuun abaarsa guddaadha. Waaqayyo nurraa haa kaasu. Luqaas keessatti isuma ilaaltu, Luqaas 18:34 irratti. Isaan garuu jedha, isaan yommuu jedhu duuka buutota isaa, bartoota isaa jechuudha. Isaan garuu iji dubbichaa isaan duraa dhokatee waan tureef, hubadhaa, iji dubbicha isaan duraa dhokatee waan tureef dubbii kana keessaa waan tokkollee hin hubanne. Waaqayyo nuun haa baraaru. Dubbii kana keessaa waan tokkollee hin hubanne, waan jedhames hin qabanne. Jireenya kiristiyaanummaa keessatti, jireenya amantii keessatti duukaa bu'uun keenya, dhaggeeffachuun keenya, baruun keenya, barsiisuun keenya duwwaan ga'aa hin ta'u. Gara yaada keenyaa, gara jireenya keenyaatti yoo galerraa kanaaf. Waaqayyotti kan jaallatamtanii obbolootaa. Geddama gurguddaa baay'ee physical changes, external changes biyya lafaa keessatti argineera. Government changes biyya lafaa keessatti argineera. Geddama garaa garaa argineera. Awurooppaa keessatti, biyya Afrikaa keessatti, Amerikaa keessatti argineera. Ingi geddaramni jira. External change baay'ee argina. Geddarama mootummaa baay'ee argina. Physical change baay'ee argina. But the world is still under chaos. Har'ayyuu biyyi lafaa rakkina guddaa keessa jira. Har'ayyuu biyyi lafaa lola keessa jira. Har'ayyuu biyyi lafaa jibba keessa jira. Har'ayyuu biyyi lafaa iyyuma keessa jira. Rakkina keessa jira. Wal caalmaa keessa jira. Geddaramni godhamu baay'eensa biyya lafaa geddaruu hin dandeenye. Tarii yeroo amma wayyaa, isa kanarra amma wayyaa, isa kana caalaa amma wayyaa jennee maybe waan nuyi compare goonu jiraachuu danda'a. There is no basic change. Geddaramni guutummaan hin taane. Eessaa dhufa inni kun? Eessaa dhufa? System change does not change the heart. System changing garaa namaa hin geddaru. But change of heart change the system. Garaan yommuu geddaramu, ilaalchi yommuu geddaramu, hubannaan namaa yommuu geddaramu, sistemii biyya lafaa kana caalaa kan geddaruu danda'u isa. Kanaaf biyya lafaa keessatti waan baay'ee argina, wanta ta'aa jiru baay'ee argina. Garaan hin geddaramin maal akka hojjetaa jiru.
waaqayyo isa keessatti fokasii godhaa jira. Isa keessatti xiyyeeffataa jira. Namooti gara alaatti xiyyeeffataa jiru. Sababiin isaa dubbichi keessa jira sababii ta'eef inni keessa yoo geddarame malee inni alaa gatii hin qabu. Akkas jedhe gooftaan Maarqos 7:21 irratti. Yaanni hamaan jedhe. Yaanni hamaan hundinuu keessa yaada namaa keessa garaa namootaatii in ba'a. Eessaa ba'a? Yaada namaa keessaa ba'a. Yaada sattamii yaada isa hamaa. Inni kun keessa namaatii ba'a. Yoo inni kun geddarame malee geddaruun hin danda'amu. Pirezidaantii abbaa barbaade fiduu dandeessu. Sistemii barbaacha hundumaa dhaabuu dandeessu. Geddarama garaa garaa biyya keenya keessattis ta'aa ture baay'ee isaa beekna. Geddaramni nuyi barbaadu geddaramni gaariin nuu dhufee yaa waaqayyo si haa galatu. Amma gaa ta'eera yeroo nuti jenne jira hidhee yaadu. Barasa kam? Barasa kam? Amma lafa garaa kootii ga'eera. Amma garaan na ciiseera. Amma mootummaan kun akkanarraa ka'uun barbaadu. Bari nuti jenne jira natti hin fakkaatu. Tari kan akkas jedhu yoo jiraate hin beeku. Garuu jeneraali yommuu ilaallu yeroo tokko dhufu takka laallee geddarama yeroo tokko dhufu takka laallee geddarama simpili geddarama barbaanna. Garuu geddaramni inni dhufu maal fakkaataa isa jedhu baay'ee aayidiyaa isaa hin qabnu. Waaqayyo garaa geddara yaada namaa geddara inni geddarameenaan hundumatu wal qixxaata. Milikkita garaa hin geddaramanii yaada hin geddaramanii ilaalaa biyya lafaa keessatti guutee baay'ee kiristiyaanota gidduu guutee baay'ee unfortunately amantoota gidduu guutee baay'ee unfortunately waan ta'uun irra hin turre dhaabbata amantii garaa garaa gidduu guutee baay'ee waan nama gammachiisu garaan hin geddaraminii nagaa nama dhowwata garaan hin geddaramin naannoo nagaa dhowwata garaan hin geddaramin maatii isaa nagaa dhowwata garaan hin geddaramin ijoollee isaa nagaa dhowwata tarii irra keessaa geddarama baasuu dandeenya ta'a ani tajaajilaadha ani faarfataadha ani lallabaadha ani lubaa ani jaarsoliidha ani kiristiyaana waggaa dheeraati you can count external issues yoo geddaramni inni garaa keessaa hin jiru yoo ta'e it's just nothing waan waa'ee baasu miti. Biyya lafaa keessatti irrayyuu jibba argaa jirtu. Jibba argaa jirtu. Biyya lafaa keessa dhugaatti argitu. Kiristiyaanota gidduutti sin argitu. Kun nama gaddisiisa nama yeellaasisas. Jibba kiristiyaanota gidduutti yommuu arginu. Hinaaffaa yommuu arginu. Of tuulummaa yommuu arginu. Ofittummaa yommuu arginu. Inni kuni milikkita garaa hin geddaraminiiti. Yesus Kiristoos kan inni itti xiyyeeffate garuu isatti. Isa namooti yaadan miti. Macaafni qulqulluun isa akkasii maal jedha warra akkasii kana. The fruit of the flesh jedha. Hojii foonii jedha warra kana. Jibba hinaaffa namatti darbu. Kan kana fakkaatan hojii hamaa hunduma. The fruit of the flesh. Isinirraa mul'ataa jira. Anarraa mul'ataa jira. Waldaa kiristiyaanotaa irraa mul'ataa jira. Amantoota irraa mul'ataa jira. I don't know. Waaqayyotu beeka. Isintu beeka. Hojii foonii. Maatii keessatti mul'ataa jira hojiin foonii. Isa kana waaqayyo hin barbaadu. Geddarama dhugaa barbaada. Geddarama isa keessaa barbaada. Hoosaa'inaan keenya isa ta'utu irra jira. Nu oolchi. Nutti araaramii, nutti deebi'ii, nu fayyisii kan nu jechuu barbaadnu isa keessa kooti fayyisii yommuu jennu. Isa keessa keenyaa waaqayyo fayyisuu hin danda'a. Yoo inni keessa keenyaa fayyi inni alaa hin fayya. Yoo isa alaa fayyifne keessi sin geddarama yoo jenne baay'ee nu rakkisa. We have a lot of external changes. Waan baay'ee argaa jirra alatti kan mul'atu jaan kan arginu. Sistemii baay'ee argina. Sistemii polotikaa baay'ee argina. Sistemii geggeessuu baay'ee argina.
biyya baay'een geddarama gaariin nu dhufa jedhanii bara dheeraatti rakkatanii booddee ta'uu kan dide baay'ee argina. Yoo keessaa geddarame duwwaadha. Achi geenye moo kan biraa hawwuutti kaan, achi geenye kan hawwuutti kaan, unless internal change is there. Keessi keenya, garaan keenya, yaadni keenya inni biyya geggeessuun geddaramne yoo ta'e, inni biyya bulchuun geddaramne yoo ta'e, inni organizii godhuun geddaramne yoo ta'e, inni ministeera ta'e hin geddaramne yoo ta'e, inni prime ministerii ta'e hin geddaramne yoo ta'e, rakkinatti ceenaa jechuudha. Waaqayyo kan inni itti xiyyeeffatee gara Yerusaalemitti adeeme isa kana. Sabni baay'een hin hubanne, baay'ee isaaniitiif hin galle. Anaaf isiniif har'a attamichiin nuu gala. Sabni inni bal'aan hin ayyaaneffate, bartooti hin ayyaaneffatanii, hin gammadanii, eventii guddaa ture, but they did not understand. Har'a nus asii amantii kiristiyaanaa isa duukaa bu'aa jiru, amantii keenya isa qabannee jirru nuu galee waan inni nu gaafatu, waan inni nurraa eegu hubannee itti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo nuuna gargaaru. Maal sirraa barbaada Waaqayyo? Maal narraa barbaada Waaqayyo? Isaanii yaaduuf isani barbaadu geddarama sarraa mul'atu duwwaa utuu hin ta'in inni Waaqayyo nuuf ho'e, inni Waaqayyo nuuf yaade isatu caala. Isa Waaqayyo nuuf yaadu, isa addaan baafannee haa hubannu. Isa garaa namaatti dubbatu, isa yaada namaatti dubbatu, isa keessa namaa jijjiiru, isa ilaalcha namaa jijjiiru, isa hamaa fuudhee qajeeshuu danda'u, isa cubbamaa fuudhee qulleessuu danda'u, isa jijjiiruu danda'u sagalee Waaqayyo gara jireenya keenyaatti nuuf haa ergu. Ameen. Hin galateeffannaa. Geddarama keessaa isa fiduu danda'u. Akkuma nama dubbataa ture, external change and internal change. Isa fiduu danda'u. Lachuuyyuu isa wal duukaas fiduu danda'u. Waaqayyotti amanna. Inni keessa duwwaa miti. Irra sin geddaraa, keessa sin geddara. Garuu akka sagaleessaa dubbatu ilaalchisa hawwiin Waaqayyo inni guddaan tokko nama Waaqayyo inni keessaa yoo geddarame biyya lafaatu geddarama. Barsiisa keessaniin Yerusaalemiin guuttaniittu jedhan bartuudhaan nama 11 Yerusaalemiin guuttaniittu jedhan. Yartuu turanii keessi isaanii sababii geddarameef garuu of qusannaa malee jireenya tokkummaa, jireenya jaalalaa, jireenya wangeelaa jiraachuu itti fufan. Har'as sagaleen wangeelaa isuma. Har'as hin geddaramne. Bara sana ta'ee darbe miti. Inni nu barsiifnu, inni nu lallabnu, inni nu dhageenyu, inni nu qabannee jiru isuma. Har'a anaanis isiniinis geddaruu hin danda'a. Maqaan isaa haa eebbifamu. Galanni siif haa ta'u sagalee keetiif. Keessa jireenya keenyaa barbaaddaati. Namni fuula ilaala, Waaqayyo garuu garaa ilaala jedha sagaleen kee. Waan baay'eetti fuula wal agarsiifna mitiire. Waan baay'ee irra keessaan ilaallee murteessina mitiire yaa Waaqayyo. Abalu gaariidha, abalu hamaadha kan nuyi jennu baay'eedha. Abalu nama Waaqayyooti, abalu kiristiyaana miti kan nuyi jennu baay'eetu jira. Irra keessaan ilaallee yookiin wal jennaa yookiin wal tuffanna. Ati garuu hin ilaaltu. Ati garuu keessa ilaalta. Isa alaa duwwaa argita miti ati. Isa dubbachuuf jennu isa yaanne isa nu keessa jiru isan dubbatamin sin argita. Galanni siif haa ta'u. Kanaaf kanatti xiyyeeffatte keessa keenyatti yaada keenya, garaa keenya, qalbii keenya jijjiiruudha. Kanammoo yaa Waaqayyo shaakalaan miti, horiidhaan miti, beekumsaan miti kan inni argatamu. Sitti of kennu duwwaadhaan argama. Hafuura qulqullu gara keenya kottu. Humna Waaqayyo gara keenya kottu. Sitti of kennina si fuulduratti dhiyaanna. Keessa garaa keenya, keessa jireenya keenyaa nuu jijjiiri. Kana gootaa galanni ulfinni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u.
isa dhageenye kanaan immoo jiraachuu akka dandeenyu hunduma keenya nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Daqiiqaa muraasa mee hundumti keenya kaanii haa dhaabannu. Nama dhukkubsataa akka iddoo kanatti Waaqayyoon isaanii kadhannu nu gaafatantu jiru. Daqiiqaa muraasaaf kaanee dhaabannee namoota nutti dhaammatanii dhukkubsataa kan jiranii tarii abdii kutannaadhaan Waaqayyo isaa abdii namarratti hin kutanne amanatanii warra nu gaafataniif kadhanna. Obboleessa keenya obbo Fiqaaduu Makonnin kan jedhamanii kan keessan hin beektu yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa turanii ammas dhukkubsataa jiru. Waaqayyo isa dinqii hojjechuu danda'u duwwaatti kennina. Iddoo jirtanitti mee maqaa isaanii dha'aatii garaa keessan yaada keessan keessatti kadhadhaa fi obbo Fiqaaduu Makonnin jedhamu naa kadhadhaa waldaan kiristiyaanaa jedhanii dhaammataniiru. Waldaan kiristiyaanaa haa kadhattu. Obboleessa kanaa maadhaa fuula Waaqayyo duratti dhiyeessa. Obbo Fiqaaduu Makonnin si fuulduratti dhiyeessina. Abbaa si fuulduratti dhiyeessina. Gooftaa fayyisuu dandeessu si fuulduratti dhiyeessina. Dinqii hojjetaa kan turte dinqii hojjetaa kan jirtu. Fayyisaa kan turte har'as fayyisaa kan jirtu. Abbaa keenya kana maqaa Yesuus Kiristoosiitiin fayyisuun kee gara mana isaatii gara jireenya isaatii akka dhaquuf si kadhanna yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin fuula kee dura keenya nama kana amantiidhaan si fuulduratti dhiyaate waan ta'eef iddoo jirtanitti kadhadhaa. Waaqayyo fuulduratti dhiyeessaa. Isin yaadachiisa maqaa isaan obbo Fiqaaduu Makonnin jedhamu. Tufufnee kadhanna. Kana adara maayikii luba bal'inaan yoo gadi hin baane jedheen abdadhaa itti naa kennaa Waaqayyoon nuuf haa kadhatanii fi nama kanaaf maayikiin warri isin bira jiru itti naa kennaa. Luba bal'inaa obbo Fiqaaduu Makonniniif Waaqayyoon nu kadhadhaa. Baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkuba isaaniitti abdii kutataniiru. Waaqayyotti garuu namni abdii hin kutatu. Ammayyuu immoo abdiin jira waldaan kiristiyaanaa naaf haa kadhattu jedhanii isaabii dhaammatanii fi akka gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma amantii keetii siif haa ta'u jedhe nus wal geenya akkuma amantii keetii siif haa ta'u obboleessa keenyaa sii kadhanna jenne garaa tokkoof yaada tokkoon hin kadhannaa. Luba bal'inaan kadhata kana nuu geggeessu iddoo jirtanitti kadhadhaa fi haalleluuyaa. Gooftaa keenya Waaqa hunduu dandeessu hundumaa qabdu hunduma irratti aboo qabdu ajjeesuus fayyisuus kan dandeessu Alaazaariin boolla keessa gaafa guyyaa afurii dhattee dhaabattee kan waamte sagalee kee guyyaa sanaa ergina sagalee du'aa kaasu yaa Waaqayyo Yesuus ilma Waaqayyo dhufti kee kanaafi warra gataman warra dadhaban warra abdii dhaban bira ga'uudhaaf amma isheen warra abdii dhaban biratti si ergina. Gooftaa keenya nuyi ajjeesii fayyisi jechuudhaaf aboon kan keenya miti kan keeti. Namni kun immoo fayyuu barbaada ka'uu barbaada garuu akka fedha keetiitti ati isa bira ga'i. Dhukkuba isaarraa dhibee isaarraa rakkina nanna keessa isa jirurraa cinqa boqochiisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee harka abbummaa keetii iddoo sana dhaqee yaa Waaqayyo laphee isaarra harka keenya maqaa keetiin tokkoo tokkoon keenya mataa isaarra harka keenya yaa Gooftaa baay'ee hamaa miti du'uun gara mana keetii dhaquudha boqotuudha jireenya baraa argachuudha. Biyya lafaa irratti garuu wanta hin taaneef caddaqamuun wanta hin taaneen abdii kutachuun dhukkubii adda addaa nurratti wal horee jireenya keenya qabatee abdii keenya nu kutachiisee
isa fuulduratti qabnu dura dhossee isa addannaa duwwaa nu agarsiisu jira. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin ayyaana kee ergina. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin harka kee ergina. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin Chubit wala so wae tokkummaa qabna warra alaadu waan qaba miti nus qabna nama yeellaasisa nama gaddisiisa garuu wala so jira jenni wali baqan wala so jira jenni walirraati baqanni adeemuuni harka kennu yookis mu'amunatti fakkaatana baay'ee keessa deddeebi'uu hin barbaachisu konfiraansiin kun barana akkanni hin taane akkanni hin godhamne akka karaataaf karaa daddaatiin ilaalaa ture argaas ture maal akka kana duuba jiru hin beeknu garuu waa'ee tokkummaa kana jabeessuu waa beekna kan biraan beeknu sabni keenya namni keenya amantooti keenya akka isaan wal argan barbaadna kanaftee jirtus isheenuma kana waldaa kiristaanaa keessatti Awurooppaatiin dhufu Kanaadaatiin dhufu biyya garaagaraatiin dhufanii namooti irratti wal argu dubbii Waaqayyoo dhaggeeffatu fellowshipiin kun baay'ee barbaachisaa akka ta'etti amanna gara fuulduraattis waldaan kiristaanaa kun immoo hundeedha sila obboleessi keenya dubbateera namootaaf tiraanspoortii kaffalaniillee ergaa turan namoota namoonni nama yartuu turan sababii ta'e nama xinnoo turan sababii ta'e ergasii gargar citeen beeku waggaa tokko gargar hin cinne anama waggaa 22 guutuufanii jedha biyya kana ergasii guyyaa tokko hafee beeku amma garuu waggaa 23 gargar haa citu haa dhaabatu waa'een tokkummaa kana hin barbaannu kan jedhu ani hafuura qulqulluu kana jedhee hin amanu ka kiristaanaatti naman hafuura hamaadha malee hafuuri tokkummaa jibbu hafuuri diiguu barbaadu hafuuri balleessuu barbaadu kan Waaqayyooti hafuura qulqulluun hafuura tokkummaa hafuura jaalala hafuura nagaati hafuura walii dhiisuuti hafuura irra walii darbuuti hafuura wal danda'uuti hafuura wal baachuuti malee hafuura abaloo akkannaa jedha abaloo akkanna godhe abaloo sana godhe abaloo iddoo akkasii jira abaloo iddoo akkasinaa jira jedhanii wal baqatan miti walin baqan yoo walitti aarresnu tokko yoo waanitti wal irratti wal gaddisiifne jiraateera yoo ta'es nuyi
qajeelfannaa hin dubbannaa hin haasofnaa nuyi saba waaqayyooti nama biyya lafaa miti. Kanaaf ani really isinitti amanee jaarsolii waldaa kiristaanaa keenya wajjinis mari'adhee tokkummaan kun dhaabachuun irra hin jiru barana darbuun irra hin jiru jedhee official letter ergeera hin fudhanna jedhee. Kanammoo amantoota keenya amannee isiniin amannee dubbadha akkasiin gochuu dandeessan amana waan baay'ee isinirratti argaa jirra sababii ta'eef waldaa kiristaanaa kana keessa geeddaramaa ta'aa jiru obboloota of kennitanii horii keessan jireenya keessan beekumsa keessan laattanii hojjetaa jirtan in ilaalla. Kanaaf kunnuun baa'aadha jedhee baa'aa miti kanaaf gammachuudha. Kanaaf obboloota koo inayyamtu akka tokkummaan kun gidduutti citu akka sabni keenya diigamu akka kiristaanota waliin argine jireenyattotu jirtan inayyamtu arguu kan inayyamta jedheen amana inayyamnu hin barbaadu. Kanaaf amma jirrutti amma biyya lafaa keessa jirrutti sabni keenya akka inni walitti adeemu akka inni nagaa wal gaafatu akka inni walii wajjin jiraatu barbaadu. Inni kana jibbu diina seexana amajaajii keenya isa homaa gochuu hin dandeenye. Waaqayyoon kadhanne humna Yesuus Kiristoosiin ittiin mormurraa kan hafe homaa gochuu hin dandeenye. Waaqayyo isin gargaara, Waaqayyo nu gargaara. Yoo duukaa bu'aatii mari'adhaatii jaarsoliin sagantaa kan akka fudhannu nu hojjedha irratti yoo jettanii nu ayyamtu taatan beekaa booddee isinitti deebina nu ayyamtanii jennaan nu ayyamtu yoo taatan harka walitti rukutuudhaan akkasin nu fudhattan gaafata. Waaqayyo isin eebbisu. Lakki kun rakkina qaba waan baay'ee nutti fida horii qaba hojii baay'ee nutti dabala hin dandeenyu namoota jettan immoo nu agarsiisa. Biyya dimokiraasiiti. Really yoo isinitti dhaga'amate sodaatina lakki rakkina baay'ee nutti fida kun hin barbaannu waan namoota jettan. Fayyaa ta'a argaa jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoon galata kenna. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Meekaanii hundumti keenya dhaabannee Waaqayyoon haa galateeffannu. Isa kana ilaalchisee informationii isaa isinii geenya irratti hojjennaa jaarsolii keenyaa wajjin taane nuuf haaraa miti isiniif haaraa miti bara baay'ee Waaqayyo nu gargaaree hostii goone irra kana ammas immoo akkaataa isaa isinitti himna. Irraa jalaan sagantaa isaa maal akka fakkaatu qopheen isaa maal akka fakkaatu abdeetii yerootti gara yerootti isinii kennina. Yoo alaati oduu garaagaraa hin dhageessu I'm sure opposite to this hin dhageessu waan baay'ee. Please isin nama Waaqayyooti harkaan kennina. Ani tokkummaa diiguun barbaadu jedhaa deemsa simply tokkummaa ijoollee Waaqayyo akka inni diigamu hin barbaadu. Kanaaf waldaan kiristaanaa koo itti gaafatama fudhatte jedhaa deebisa. Waaqayyo immoo akka isin gargaaru nan amana. Galateeffanna walii wajjiniin abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Mootii keenya galanni siif haa ta'u. Waaqayyo Waaqa jiraataa galanni siif haa ta'u. Waaqa jaalala, Waaqa nagaa, Waaqa dhiifama kennitu, Waaqa araara buuftuus si galateeffanna. Sin galateeffanna waa'ee waldaa kiristaanaa kanaaf, waa'ee amantootas keessa jiranii, waa'ee dargaggoota, waa'ee abboota, waa'ee haadhota, waa'ee mucoolii as keessa jiraniif galanni siif haa ta'u. Harka wal nu qabachiifte, mana nutti ijaarte, jireenya nuu kennite, warra wal dhaggeeffatan, warra harka wal qabatanii waan gaarii waliin hojjechuu danda'an nu goote galanni siif haa ta'u. Amma immoo sarratti walii galle kan obboloota walitti finna, obboloota waamna, kottaa obboloota, kottaa eebbifamaa jenna hin citu gidduutti tokkummaan kun jedhee amantooti kun walii galeera galanni siif haa ta'u. Egaa waan kana keessatti hojjennu hir'ina keenyatti ati guuti, dadhabbii keenyatti ati guuti, waan nu hin argin
waan nu hubatiyyoo jiraate maqaa Yesuus Kiristoosiin hubannaa nuu kenni. Ammallee jaalalli tokkummaan walii galteen saba keenya gidduu waldaa kiristaanaa keenya gidduu habuufatu. Saba walii wajjin dhaabatu nu godhi yaa Waaqayyo. Saba wal baqatu nu godhin yaa Waaqayyo. Waan baay'ee argineerra saba keenya gidduutti. Asiin yaallee achiin yaallee waan baay'ee nu rakkiseera. Attamittiin kiristaanotii wal dadhabu. Warri sagalee kee beekan, warri wangeela lallabani, warri ani nama Waaqayyooti nama geddarameedha. Ilaalcha biyya lafaan hin qabu namooti jedhan attamitti wal dadhabu. Yaa Waaqayyo nuu dhiisi. Yakkaa keenya nuu dhiisi. Garaa jaalalaa nuu kenni. Garaa tokkummaa nuu kenni. Eenyutti illee akka naarre. Eenyuun illee akka hin jibbine. Eenyuun illee akka hin mufanne. Yaa Waaqayyo akka tokko keenya nu gargaartu sin kadhadha. Sagantaa iddoo kanatti godhamuuf waan kanaan dura godhamaa ture hundumaaf galanni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Satti nu jaallatte gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Yaa abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e nuga buddeena keenya irraa nuu kenni. Yakka keenya nuu dhiisi. Nus kan yakkaniif akkuma dhiibnu qoramatti nuun galchin. Hamaan oolchi malee mootummaan kan keeti oo humnis galannis borma baraan. Ameen. Waaqayyo isina eebbisuu isina eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaasaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiin kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin. Ameen. Ta'a. Daqiiqaa tokko keessatti sagantaa torbee isin yaadachiisa. Amma xumurree irra daraa naadhiisa. Keessumaa kamisa dhufuutii jalqabee akkuma jenni borii jalqabee sagantaan itti fufaa galgala ja'atti jalqaba. Borii jalqabee namooti fuulduras dhufu kan barbaadan manni kun banaadha. Faarfannaa irra isinii keenya dhuftanii kadhachuu dandeessu. Dhuunfaa keessanitti yoo barbaadan pireer ruumiin achi keessaa banaadha. Namooti dhuunfaatti kadhachuu barbaada jettan yeroo qabaattan dhufuu dandeessu. Borii jalqabdanii sagantaan garuu jalqaba kan inni jalqabu ja'atti jalqaba. Akkasuma kamisa kennaa qulqulluutu geggeeffama. Guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin irbaata nyaatee nus isa yaadanna. Kamis isa yaadanna. Irbaata qulqulluutti dhiyaadha. Jimaata konfiraansii qabna. Sanbata duraa konfiraansii qabna. Kan nu barsiisan qophaa'aniiru. Kan nu faarfatanis qophaa'aniiru. Torbanarraa ganama barii sa'aatii ja'atti jalqaba sagantaan. Torbanarraa sa'aatii ja'a 6 AM. Namni hundumtuu dhaga'eera. Sagal miti 11 miti maal miti ganama barii sa'aatii ja'atti jalqaba. Isa kana waggaa waggaatti akkuma goonu haadhota keenya nu geggeessa. Isaanis qophaa'aniiru. Akka ta'utti qophaa'aniiru. Erga isa raawwanne booddee ciree walii wajjin nyaanna. Ja'atti jalqabne gara naannoo 7:8 yoo fidne ciree walii wajjin nyaanna. Galma Asteer Gannoo keessatti cireenis akka ta'utti qophaa'eera. Barreen gaddaa bara kan argitaniitu isinitti muran barbaachisu. Ciree addaatu jira irratti argamaa isiniin jedhu. Sagantaan torbanarraa sa'aatii 10tti jalqabu. Ganama sa'aatii 9tti jalqabu. Taabiinsa barii sa'aatii 6tti dhufna sababii ta'eef yeroo saraawwannu ciree nyaanne achumaan sa'aatii 10 ta'ee amma 10tti eeguun nurra jiru 9tti sa'aatii 9 ganam jalqabnee damnee finnee ayyaana sababii ta'eef gara maatii keenya gara mana keenyaatti galla. Waaqayyo ayyaana nagaa ayyaana eebbaa hunduma keenyaaf haa godhu. Amma kanatti aansee namoota